Adaraa keessan qimamoota mana madaamii jirtanii mana madaamii keessatti harakaata kanneen hin hojjetina. Maaliif kan baatan isin dalagaadhaaf waan ta'eef jarri kaameraadhaan isin arguu danda'u, viidiyoo keessa ilaaluu danda'u, waan gaarii tokko mee dabarsaa wanti namni irraa baratu tokko wanna ilmi namaa yookiin ijoolleen dhaloonni wal dhufu kun waa irraa baratu dhaloonni qubee kan irraa wal dhufu kun jechuudha lafa wal baartu tun. Waa sirraa baratu tokko dabarsitee deemuu qabda malee keessattuu mana namaa keessatti waan hin taane waanuma fakkaanne kana yoo miidiyaadhaaf jettee yookiin beekamtii argamaaf jettee miidiyaa irratti waan akkasii hojjettani sirriitti irraa of eeggadhaa isin jedha hordoftoota kiyya. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu ana obboleettiin keessan immoo nagaa guutuun qaba galata waaqayyo isin jecha. Egaa kaa hordoftoota kiyyaa akkuma viidiyoo irratti agartanitti sagalee irraa balleesse mucayyoon kun wanni ishiin daladdu ani garuu madaamin agartee hin dhiistu hin jedhu agarree malee jechuudha. Hin agarree malee agartee hin dhiistu jechuudha. Wanta isheen hojjettu waan baqaa jibbisiinsa dhaloonni dhufu wanni ijaan laaluu hin dandeenye. Dhaloonni nu duubaa dhufu kun waan ijaan laaluu hin dandeenye jechuudha. Yoo ati amma fakkeenyaaf tuni ganaa ilmoo godhatti yookiin dhaltee qabdi yookiin immoo ganaa dhalti gaafa dhaltisa ilmoo isheetillee edaa haati keenyaa akkana gootii duraan jedhanii irraa tamaaranii isaanillee akkasuma godhu jechuudha. Siigalee daa'imti hunduyyuu akka wal dhuftuun guddachaa deemtu waan argite san laalaa guddatti. Yoo ati waan gaariitti karaa gaariitti ishii barsiiste karuma gaarii saniin yoo ati gaarii taate waan gaarii barsiiste miidiyaa kee gaarii laalte miidiyuma kee gaarii saniin itti fuftii jechuudha. Siigaltee kanaaf keessattuu gola namaa keessatti biyya namaa keessatti gola namaa keessatti waan akkanaan hojjetana bakka wanna isin hin barbaachifne akkanuma ashqabbaxanii kushiina arabaa keessatti ashqabbaxanaa jechuudha. Waan barumsa qabdu dabarsite madaamin keetus jaalatte jechuudha. Garuu tun amma madaamin agarte maal jetti daa'ima ishii maal barsiisaarti miidiyaa maal barsiisaarti kun safuu guddaadha. Dhugaa of eeggannoo guddaa godha ijoolleen waan akkanaa hojjettanii miidiyaa guddifannaa tuutukii guddifannaa maali guddifannaa yaa'oo achiin guddachuu baatu doogdi malee haa galu malee wanni fakkaanne tokko agarte fakkeessanii hojjechuun gaarii miti jechuudha. Bakka hanga danda'ametti erga miidiyaa fayyadame jettee ati miidiyaa fayyadamuun dhaloota dhufu waa lafa gootee darbuu jechuudha. Nama beekurratti nama beekumsa qabu nama sammuun isaa bal'isee yaadurratti nama dhaloota keetiif yookiin dhala keetiif waan gaarii tokko lafa gootee darbuudha. Akkasuma namnillee waan gaarii akkasirraa baratu achirratti miidiyaa keessatti dabarsuu qabda. Viidiyoo waraabame immoo hin badaamatu hin badu. Fakkeenya ati balleessuu dandeessaa namni biroo immoo sirraa koppii godhee galakkisuu danda'a. Miidiyoota garaagaraa irratti sirraa galakkisuu danda'a waan ta'eef waan gaarii dabarsaa miidiyaa irratti. Waan beektu waan waaqayyo sii kenne beekumsa waaqayyo sii kenne. Beekumsuma kana waaqayyo sii kenne isa dabarse baqa. Waan xiqqaadha waan guddaadha hin jedhin. Yoo gorsuu dandeesse gorsuu dandeessa. Yoo immoo walaloo dandeesse walaloodhaaniin yookiin immoo akka diraamaatitti waan tokko bakka akkasii kanneen walirraa waa baratu si galte yookiin immoo maal sirraa baratu buleetti kun amma ishiin akkana taate maal ishirraa baraname mee mucoo kana maal ishirraa baran namni mucayyoo kana yookiin gara tokko ittiin beektanii jirtu kan hin beeknes jiraachuu danda'u. Garuu wanni ishiin hojjettu tokko irratti waan baqa laalumaaf illee si jibbisiisu jechuudha. Nyaata irrattis ta'ee hojii irratti ta'ee wanni ishiin dalagdu ani guzeeta kanatti tolee hin beeku jechuudha. Ijoollee akkanaa kun baay'eetu jira. Miidiyaa karaa ashqabbaxanii akka malee tatta'anii jechuudha. Kun ofuma miidhu malee nama miidhanii jechuudha walumaa galatti. Kanaaf gola namaa keessatti waan hin taane hin dalagina adaraa keessan hordoftoota koo. Namni viidiyoo kun agartanii waan baqa waan barbaadde tokko agarte yoo ati dandeettee akkasiin qabu jette immoo amantaa qabdaa miti waan amantaa keessi ilaallatu galakkisa. Dhiifama abdiidhaan jidduudhaan jeeqe innaa maal sin jechuu barbaadatanii waan beektu waan baqa yoo waan sammuun keessallee waan akkas yaadee bal'isee yaadin ta'e amantaa keessa irratti cimtee miidiyaa keessa irratti waa'ee amantaa keessa irratti faarfachuu dandeessaa. Faarfannaata namoonni jedhanii irratti galakkifachuu dandeessaa. Baqa amantaa keessa illee cimsatte
miidiyaa sun miidiyaa bareeda sii ta'a jechuudha. Namni illee waan bareedaa atis waan addunyaa kanarraa darbuun kee hin oolu waan gaarii tokko yoo lafa gootee deemte ittiin yaadatamtaa jechuudha walumaa galatti. Kanaaf waan gaarii tokko dabarsaa darbaa malee obboloota koo waanuma qaraaqamboo akkanumaan wanna nama hin fakkaanne fakkeessitanii asirratti kan dhaloonni duubaa dhufu waan sirraa hin baranne maal gochaa miidiyaa fayyadamtan. Dhugaa na ajaa'iba gisee tokko warroonni miidiyaa fayyadamu kun jechuudha. Akkanumaan asirra bahee kun wal arrabsaa kun kaan jedhaa kun wal gargaggeessan kan barumsa gaarii dabarsu wantoota akka dooktoraa ijoollee akkasimmoo onlaayinii irratti waa gurgurattee waan akkasii kunniin shaggaadha. Maaliif kan onlaayinii irraan gurguratullee galii argata jechuudha. Akkasuma immoo kan barumsa garaagaraa dabarsanii afaanota garaagaraatiin wantoonni akkasii sun baay'eetu jira miidiyaa kanarratti. Namoota akkasuma walaloo garaagaraa diraamaa garaagaraa kan weellisus weellisaa ofiitiin jechuudha. Kunniin immoo isaa irraa waa barata. Garuu kan immoo akkanatti waan kushiina arabaa keessatti waan akkanaa hojjetu kanarraa mee maal barattan? Wanni barattu hin jira hin jiru. Boru dhalli isheetillee akkasuma goote jechuudha. Dhalli miicoo tanaa borullee haatiillee akkana gooteetti waan miidiyaan kun hin badu hin agarti haadhati yayyetti miidiyaa ishiin akkana taateetti sunis ilmoon ishiitas akkasuma taati jechuudha. Ni galee kanaaf waan gaarii tokko dabarsaati addunyaarraa deema. Waan bareedduu waan bakka boru itti yaadatamtu wayii dabarsii addunyaarraa deema. Si galee beekamtiis barii yookiin waan hin taane hojjetanii beekamtii argachuun faayidaa hin qabu. Garuu waan gaarii hojjette namnillee nama biratti jaalatamtaa waaqayyo biratti illee jaalatama argatta jechuudha. Kanaaf of eeggannoo guddaa godhaa. Warroonni kushiina arabaa keessatti waan akkanaa raawwattanii ijoollee baay'een arganii miidiyaa kanarratti jechuudha. Nyaata kan bushooftantu jira. Kan nyaata akka maleetti nyaatan akka waan kun miidiyaan viidiyoo miidiyaa nyaachaa waan baqa akkaakunii nyaachaa naamusa nyaataa kan dheenne baqaan namaas xallaatan dhugaa rabbii dubbachuuf kushiina arabaa keessatti jenni. Ganxinnu malee sodaachuu qabdan. Dhugaa waaqa jechuudha. Sodaadhaa ofirraa jechuudha. Naamusuma nyaatallee kan baratanii dhuftanii wallaaltammoo akka wanii nyaatanillee waan ashiin wayiitiin nyaatan yeroo nyaatas viidiyoo waraabaa jechuudha. Namni yoo nyaachillee waraabee waan akkaataa itti nyaatantu jira garuu kan ijoollee tokko baay'ee si'as dhalaa jechuudha. Innaa kanas ni jedha hordoftoota kiyya kan gorsa shamarran biyya arabaa akka jiranii fi akkasuma immoo warroonni mana kanaaf haaraa taatan sabskiraabii gochuun maamila kiyya ta'ay warra ta'aa jirtanis galatooma ulfaadhaay yaadaa fi qeeqaa qabaattan immoo koomeentii alatti barreessuu hin dagatinaa. Sinin jedhaa sinin kabajaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti viidiyoo kanaan turtii gaarii.